gara warra Efesoon nitti ergamee boqonnaa 4 lakkoofsa 4:15 kan jiru dubbisee dubbiin keenya garuu lakkoofsa 15 kan jirudha. Akkas jedha. Warri macaafa qulqulluu harkaa qabdanii egaa nuyi si'achi ijoollee aan asiif achi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota haxaarotaatiin haxxummaa isaanii isa boonsaadhaan raawwatamuunis fudhatamu hin taane. Kana mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara samataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti hin guddannaa. Ameen. Kana mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara samataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti hin guddannaa. Ameen. Gabaabatti dubbii kana akkasitti ilaallaa guyyoota kana yookiin sagantaan kun bifa akka inni ta'e beekamaadha. Kanaaf ganama kana kan amma galgalaatti kan ilaallu guddina walitti fufiinsa qabu guddachuu. Guddina walitti fufiinsa qabu guddachuu. Walitti fufiinsa kan gargar hin cinne. Kan gargar hin cinne. Guddachuu. Kanarratti mee waan tokko isin kaasa yeroo tokko biqilaa yookiin abukaadoo mangoo maala ta'u balbala keessan yeroo isin dhaabdan jira. Amma guddinni isaa yeroo kam jettanii yaaddanii yeroo arfaasaa yookiin yeroo gannaa baay'ee guddata. Ji'a bunaa garuu guddina dhaaba yoo argitanii ta'e bishaan hin qabu taanaan waa ittiin naqxan taanaan ji'a bunaa guddina hin dhaaban akka yeroo gannaa sana ta'u. Yeroo gannaa garuu torbee keessatti, kudhanii keessatti, ji'a keessatti jijjiirama irratti argaa deemtu. Jijjiirama irratti argaa deemtu. Torban irraa argitanii, harree dhuftanii argitanii, ani guddina irra hin jiraa jedhamu. Yoo kudhaffan irraa argitanii, ani guddina irra hin jiraa jedhamu. Yeroo bunaa irratti garuu baaluma sinjii irraa argitantu itti jira malee geddaramni irra hin jiru. Rakkina qabaachuu. Waa itti irra ta'eera. Walitti fufiinsa ta'aafii jiru. Yoo bishaan qabaate yookiin waan itti naqxayyoo jiraate garuu bonaaf ganna guddataa adeema. Ameen jettanii. Ameen jettanii. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa waa tokko hin arginu. Akkas jedha. Warri Waaqayyoon sodaatanii akka muka bishaan qarqara dhaabatu jedhe. Maaliif mukti bishaan qarqara dhaabatu? Maaliif fakkeenyi sun yookiin dubbiin sun dubbatame jedhuufi? Mukti bishaan qarqara dhaabatu gannisaas bonnisaas hin beekamu. Lalisee mataa bakka bira dhaabachuu isinitti tola. Isin hawwisiisa. Biraa deemi isiniin hin jiru. Waaqayyo isin gargaaru. Eessa jira waan ta'eef bishaan qarqara bukkee. Ameen. Gara iddoo guddachuun ta'utti si yaabatu Waaqayyo ganama kana. Gara iddoo guddachuun ta'utti si yaabatu. Lafa onaa kanarraa gara iddoo guddachuun ta'utti si yaabatu. Ameen. Kanaaf akkasitti ilaalla guddina walitti fufiinsa qabu guddachuu isa jedhudha. Maaliif barreeffamee eenyu barreessee bara kan barreessa jedhuufi luboota qabdu duuka butummaa barattaniittu barumsa amantii barattaniittu kana oona caalaa yoo dubbachuu hin dandeessu. Amma garuu kallattii mandafee ergaa Waaqayyo lafa kanaaf saba kanaaf qabu adda darbu. Hin ta'u akka kalaati kitaabolee hafuura baay'ee jira bitadha. Yeroo keessan jiru. Ameen. Garuu waa tokkoon kaasa Phaawulos ergaa kana yeroo barreessee 4 lakkoofsa tokko irratti yoo ilaaltanii iddoonni taa'ee dubbii kana dubbatee iddoo ta'anii dubbatan miti. Iddootti Kiristoosiin gananiidha malee. Mana hidhaa keessa taa'ee caafa. Atillee dirree bal'aa bareedaa dhaabattee dubbachuu hin dadhabne waa'ee barreessu miti aniifati. Mana hidhaa keessa taa'eetu akkatti waldaan Efesoon jirtu ulaaseen jirtu jireenya ishee keessa
Hincaafama. Maal jedhaa? Egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isa itti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinan gorsa'e. Akka ta'utti akkasin jiraattan. Waldaan kuni wanti Phaawulos qeeqaa jiru akka ta'utti jiraachaa hin jiru. Jira garuu akka ta'utti jiraachaa hin jiru. Jiraachuu jira akka ta'utti jiraachaa hin jiru. Kanaaf gorsa hin barbaada, dubbii Waaqayyoo hin barbaada, hafuura Waaqayyoo hin barbaadu. Akka ta'utti jiraachaa jiru waan ta'eef. Meeshaan gaafatamaa akka ta'utti jiraachaa jirtaayidhaani. Akka gooftaadhaaf ta'utti jiraachaa jirtaayidhaa. Ni yaada kee naanneffadhuudhaani. Ofiidhaaniidhaani. Akka ta'utti akkasin jiraattananii cimseen isin gorsaa'edhaan. Cimseen isin gorsaa'e. Maaltu jira waldaa kana keessaa? Kufaatii dhokataatu jira. Hankana jedhaan jiru. Waldaa guddaa gaarii jedhaan jiru. Waldaa warra Efesoonii jira jedhama. Kufaatii dhokataatu waldaa warra Efesoonii keessa jira. Kufaatii dhokataatu tokko jaalala qaban irraa kufaniiru. Lammaffaa gadoo deebisuun isaan keessaa badee of tuulummaa seexanni keessa kaa'eera. Waldaa Efesoonii keessa tokkummaa jaalalaa fi jaalalaatiin walii wajjin jiran. Kanaaf akka ta'utti jiraachaa hin jiran jechuudha. Gararraadhaa hamma gajjallaatti. Kanaaf waldaan wal'aanamuu ishee barbaachisaa jedha. Wal'aanamuu nu barbaachisa. Wal'aanamuu nu barbaachisa. Wal'aanamuu nu barbaachisa. Ameen. Wal'aanamuu si barbaachisa. Nu gargaaru Waaqa ishee. Har'a isheerra kaleessa ishee wayyaa. Waldaa warra Efesoon. Har'arra kaleessa wayyaa. Qabaan nama isin wajjin qabaan. Waa'ee kee kun jedhaani. Har'arra kaleessa wayyaa jedha. Waldaa warra Efesoonii har'a isheerra kaleessa ishee wayyaa. Kaleessa ishee to'awwama. Eessa argattu? Mee mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 eenyu baasee dubbisu? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 mee dabaa. Maaliif har'a kaleessa wayyaa isa jettee naan jechuu dandeessu? Baafata kamii namni dubbisaa? Ilaalle ergichi an hojii kee beekaa jira lakkoofsa 8 kaasee ati humna xinnoo qabdaa garuu dubbii koo eegdeettaa maqaa koo siin ganne kunoo ani balbala banamaa fuula kee irra jiru isa namni tokko illee cufuu hin dandeenye siif kenneera. Kunoo walga'ii seetanaa keessa Yihuudoota utuu hin ta'in sobanii Yihuudoota qarra ofiin jedhanii. Boqonnaa 3 dubbisaa jiru. Saya bisifam lama asli akal lakkoofsa lama. Ergichi hojii kee wanta ani ittiin dadhabu obsaan danda'u keessa namoota hamoota calluma jettee akkati hin dhiibne warra ergamoota utuu hin ta'in nuyi ergamoota ofiin jedhan qortee ilaaltee sobduu ta'uu isaanii akka argite ani beeka. Hojii ta'eessa gatamaa jiru dadhabbii waldaa kanaa. Ameen jettanii gatamaa jiru. Dadhabbii waldaa kanaa gatamaa jiru. Dadhabbii waldaa warra Efesoon gatamaa jiru. Maaliif hojiirra jirti? Tokko waan itti dhufu obsaan dandeessi. Hin dandeessi. Inni itti aanee jiru namoota hamoota calluma jettee hin ilaaltu.
daftee bira geessi, daftee qabdi. Warra hamaa dhufan, warra hatuu dhufan, warra balleessu dhufan, daftee qabdi. Hin qabdi daftee. Humna xinnoo qabdu kanaanii maqaa Waaqayyoo immoo hin ganne. Rakkina ulfaataa keessa teessee maqaa Waaqayyoo immoo eeggataa jirti. Ameen ameen. Dadhabbii kee hin gatin Waaqayyo. Dadhabbii kee hin gatin Waaqayyo. Warra sobanii nuyi ergamoota ofiin jedhanii lakkii ati sobduudhaa jettee saaxiltee bakkee baafti. Ameen. Hin dandeessi kanas. Nuyi ergamoota jedhanii qaama isaan dhufanii gidduu galan hiyyoo sobduudha isin. Iftoomaan garaa dubattee sobduudha. Warra ergamanii dhufan sobduudha isin. Bakkee baafti ol gidduudha. Kanaaf gidduu hin jiraatan. Gidduu hin jiraatan. Gidduu hin jiraatan. Kunis qabameeraaf kun. Ati obsaan akka dandeessu maqaa kootiin jettee akka baattu kanas akka ati hin dadhabin ani beeka. Garuu waan jedhu jira lakkoofsamee. Garuu utubaa jireenya ishee utubaa hafuura ishee isa ta'ee irraa kufte. Garuu jaalala isa dur qabaachaa turte sanarraa maal taateetta? Kufteetta. Kanaaf har'a keerra kaleessa wayyaa. Jaalala isa dur qabaachaa turte sanarraa maal taateetta? Kufteetta. Hin kufte. Hojiirra jirta garuu jaalalarraa immoo kufteetta. Waan harka mirgaa ol kaasa. Ameen ameen ameen. Ameen ameen ameen. Nagargaari yaa Waaqayyo jedhaanii. Nagargaari yaa Waaqayyo jedhaanii. Ameen ameen. Wanta isin gootanii waan isin hojjettan kan isin tajaajiltan tajaajila keessa Waaqayyoon duratti fudhatamaa wanti godhu jaalala. Jaalala isin Waaqayyoon qabdan, jaalala isin waliin qabdantu haasaa fudhatamaa godha. Kanaaf Phaawulos akka jedhame ture waldaa warra Qorontosiin waa'ee jaalalaa yeroo ibsu. Ameen. Waa'ee jaalalaa ibsanii beeku. Ani raajii dubbadhee, kennaa fayyisuu qabaadhee, dinqii godhee, lubbuu koo yoo dabarsee kennee jaalala hin qabu yoo ta'e ani maali? Akka sibiilaa gililchuudhee gatiitti naan qabamne lubbuu kennuu irra wanti caalu jiru dinqii godheedhaa. Dhukkubsatooti baay'ee dhabbootiin fayyadee raajii dubbadhee afaan haraa dubbadhee jaalala hin qabu yoo ta'e ani akka sibiila gililchuuti. Ofumaan anchoole, ofumaan hin toole, ofumaan dadhabaa oole, ofumaan faarfataa oole, ofumaan kadhataa oole, ofumaan lallabaa oole, ofumaan raajaa oole. Gatiin allaanneedha. Waaqayyo waan gatii siin kaffalchiisin irraa si haa deebisu. Yaa Waaqayyo jireenya koo fudhatamaa kan godhu jaalala ilaali. Ameen. Ameen. Laala. Hamma kana dadhabame, hamma kana dhaamame, waan jaalalli keessa hin jirre fudhataman qabu jedha. Hangaan amman qophaa'ee soogitti keessa jiru taanaan mi'a jedhu ayni bara garaachaa bal'aqadhee redee mee namantoonni busaama kanaa qopheessaa busaama isaa inni garuu kun garuu busaan ta'u nuun keessa bu'uu qaba soogitti jaalalli keessa bu'uu qaba. Waaqayyoo jaalala isin irraa kuftanitti isin deebisu. Ameen. Ameen ameen. Jaalala isin irraa kuftanitti Waaqayyoo isin deebisu. Ameen. Jaalala Waaqayyoo irraa jaalala namaarraa kuftanitti hin kufte. Dafi iddootti deebi'eera. Dubbichi immoo ariifachiisaa. Dafi hannu fuudheera. Utuu akka kanatti jirtu yoo dhufe baattuu ibsaa kee iddoodha nan buta. Hamma si'iife sitti dukkanaa. Hamma ulfaatte salphata. Abeet 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 abeet. Mere kibada mereka baru tanya dubbina kasih pada namatti miyaa'u. Inuma miyaa'u. Amin. Utaalee utaalchinee irraa nusutaalee irraa gama guddaa qabne. Waan keessatti hin fayyadaa ta'uu dandeettii gama guddaa qabne. Keessatti fayyaan miti.
Keessa keenya fayyisa Waaqayyo. Ameen. Keessa keenya fayyisa. Keessa keenya fayyisa. Keessa keenya fayyisa. Ameen. Dhibeen akkasii ta'ee naannoo kana ture irra lataa waayidaa isinillee magaalaa keessa jirtu amma iddoo baay'eetti hin ulfaatti maasheen busaa wanti namni tokko gara baay'eetti baay'achaa turte yoo dokteerii isa tokko irra kanis hiikuma fuudhee maal jedhee ilaalee busaadhaadhaa qoricha kennaa marfee ajajeera. Innoon namatti fooyyaa galgala isaa cimti qoricha waluma sirrii mini ennee mobaayilii deemu dokteerii isa tokko muudhan. Innis dhiiga fuudhee ilaalee dhibeen kee kunneen busaadha. Kanaaf qoricha isa kenneera marfee ajajeera. Wayyuu raddamne malee ajajamaa mara. Gamaasa ajajeera jiru. Duumanaasa ajajeera jiru. Garasiisa ajajeera jiru. Duune nuyi. Meeqa keessa noo kaana mano. Jaagargaaru Waaqayyo. Ameen. Yoo gibbiidhuun tanis ajajeera kan achi keessaa. Yoo baadiyyaadhuun tanis ajajeera. Mama akka shaqaanii dhaabbatee. Achiis ajajeera. Asiis ajajeera. Duumanaas ajajeera. Garasiis ajajeera. Utuma ajajamu nuyi duune. Nuyi duune. Duune nuyi. Fayyaa dhabne. Nagaa dhabne. Jireenyi nurkatti bade. Haalli nurkatti bade. Qe'ee nurkatti bade. Oo siyaa gargaaru Waaqayyo. Maaloo akka keessa wal kaasaa anaaf si wayya Yesuus jedhaanii. Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, qorichuma tokko immoo baannee deemnaa namne. Nama baay'eetu eeggatu. Nama baay'eetu eeggatu ajajeera jiru. Mana tokko keessa nama lama baadhee ati mana yeroo seenuutu jira, mana yeroo jira, ijoolleen yeroo seenuutu jira, dargaggeessi yeroo nuti jira. Garuu ajajamummaa ta'e ajajameera. Waan inni dhiibanii si ajajameera waliin waan saanaa galuu dhiibanii waan saanaa galuu dhiibanii aannan ajajoo qabaa kana galgala kana ganamaa kana Waaqayyo waan haaraa tokko si keessaa haa qabu. Ameen jettu maalo. Hallelujah, hallelujah. Kanaaf maal jedha? Dafii deebi aannan dhufa dafee dhufa dha Yesuus. Daftee yaada garaa kee gaggarattee isa irraa buftee ittiin deebitu yoo ta'e baattuu ibsaa kee iddoo dhaabutaa jireenya sitti dukkanaa guyyaa sitti dukkanaa bara sitti dukkanaa karaa sitti dukkanaa barri sitti dukkanaa'e manni sitti dukkanaa'e jireenyi sitti dukkanaa'e karaa sitti dukkanaa'e haalonni sitti dukkanaa'e siifa ifu yeroo kanaa kaase karaa barnootaa sitti dukkanaa'e karaa jiruu jireenyaa sitti dukkanaa'e hidhaa siifa ifu maqaa Yesuusiin. Kana waldaan isa qabatatti hin deebitu yoo ta'e har'a ishee irra kaleessa wayya. Ammayyuu namoota baay'ee har'a isaanii irra kaleessa wayya. Yoom isaanii jireenya isaanii isaa har'a isa kaleessa wayya. Waldaan kiristaanaa kan yoo sillixxanii isaa har'a isa kaleessa wayya. Sagaleessa har'a isa wayya. Kadhannaa mana keessaa yoo ilaaltanii isaa har'a isa kaleessa wayya. Akka yoo ilaalanii Boha mataadhaan ta'an yookiin yoo maal hantuuta qoricha nyaate garatti isin beektu qoricha kennu ni fakkaata. Isa qoricha si joonjesu sii kennu Yesuus Kiristoos kanama kana sirraa haa ta'u. Sirraa haa ta'u. Sirraa haa ta'u. Sirraa haa ta'u. Sirraa hunde. Kanaaf namoonni baay'een waan wallaa keessa jiran fakkaatu namummaadhaan ta'aa jiru malee qalbiidhaan hin ta'an. Qalbiin hin jiru qalbiin hin jiru. Maaliif gawwaama isaan ta'a? Dhuguma moo si dhawweessa? Dhuguma. Hin dhaggeeffatan dhuguma.
Dhuguma achi lixxanii as lixxanii achi lixee as lixee hundumtuu achi lixee daawwaa yoo ta'e mara Waaqayyo dabee si haa qaqqabu. Dabee si haa qaqqabu Waaqayyo. Waaqayyo dabee si haa qaqqabu. Ameen. Akkasuma kufaatii dhokataa waldootee qaban yoo ilaaltan mul'ata Yohaannis kana keessaa warra ergaa waldaa Laadooqiyaa argitu waldaan Laadooqiyaa immoo keettu ani sooressa geessifadheeraa jetti isheen immoo waan keessa hin jirree fi waan irra hin jirree dhaadatti hin jirtu garuu kufaatii dhokataa isa Waaqayyo argu jedhaame isa heewwan namni argaa kufaatii dhokataa isa Waaqayyo argu kufaatii dhokataa isa Waaqayyo argu kana qabni waldaan Laadooqiyaa immoo fayyuma banagaa ani sooressaa jettiin bakka geessifadheeraanii wanti na barbaachisu hin jiru yoo ija nan argaa iji koo fayyaadha arguu nan danda'a jettee mateessi utuma isheen akka itti geessu inni ija isaarraa eenyu dhokachuu hin dandeenye leenci qaarni oo nama isaatti agarsiise waa'ee kee Waaqayyo raajota dhugaatti agarsiisu wanni sobduullee si dhawsi malleessanii waa'ee kee Waaqayyo mee raajota dhugaatti agarsiisu warra dibata dhugaa ameen warra dibata dhugaatti waa'ee kee Waaqayyo agarsiisu ari'atama danda'ani rakkina danda'ani kufaatii danda'ani beela danda'ani haleluuyaa wantoota hedduu danda'ani Yesuus Kiristoos wajjin warra jiraatan warra agartuu fayyaa warra keessa fayyaa waa'ee keetti siima mul'istu waaqashi warra kaan waa kan garaa isaanii qabbaniiru tuuti kuftee dhaabataa jirte tuuti duutee hojirte Innaan abbaa mul'ata akkee ati gadadamaadha maqaa Yesuus ati maal ati gadadamaadha maal gadadamaa jechuun jedhu beeku dandeessa gadadamaa jechuun bakka gammadee deemu sila gammadaa olama moo bakka gadadamaa maal gammaduu si danda'u nama si gammachiisu jira moo'ee bakka gadadamaa jiraata gadadamaa abdii qabu ati gadadamaadhaati gammachuun hafuuraa si keessaa hin jiru nagaan hafuurri kennu si keessaa hin jiru abdii sagalee macaafa qulqulluu keessaa si keessaa hin jiru abdiin macaafa qulqulluu kana keessaa hin dhume garaa kee adaan warraa kaase amiin jedhame kana si fayyisa haleluuyaa yeroo waan abdiin macaafa qulqulluu kana keessa jiru gaafa hafuurri qulqulluun si yaadachiisume lafa onaa keessa dhaabattee gammachuu keessa galtaan gadda keessa dhaabattee gammaddaan mana hidhaa keessa teessee gammaddaan haleluuyaa ameen lafa onaa keessa jiraattee hin gammaddaan maaltu jira abdiitu jira si barbaachisa abdiin as keessa si barbaachisa abdiin macaafa qulqulluu keessa abdii jira jetta lafa onaa keessa qabatte abdii jira abdii jira biyya moo'eeru abdii jira uftaadha jetta lafa kunsigee kan jiru taanaani achi akka teesse addunyaa moo wajjin Yesuus onu gate Waaqayyo onu gate inni kakatame meerree ani Waaqayyoon hin gana malee gana namaadha amma warra baqqirra warras keessaa koo waa'ee qabu arraabtees malee akka waan burii jirreetti teessisu akka waan burii harka kee ol kaasii Waaqayyotu si haaressa haleluuyaa harka kee ol kaasii Waaqayyotu si haaressa ameen jireenya gadadummaa kana keessatti akka qabeessi baasaa yaa'eera akka qabeessi baasaa ameen eebbata
Itali wanta jiru maal argitu beektu gada namaa gara beede boo'uu bitu siita simbootu ta'a nama jiru bu'ani nama du'ee ba'u malee fayyaatti simbootu taa'e fayyaa mata akkasitti nutu jirtu utuu simbooni wayyaa hin jirtu ati hin jirtu hin jirtu waan jirtu akkaatta jireenyatti hin jirtu kanaaf utuu simbooni wayyaa ba'uu bitu kufaatii keenya ni dabarre yeroo tokko ka'ee dhufee nama ayyaama dhufee maal fayyaatti namatti dabarre malee keessa kumiidha waan jettanii akkas haal kaleessa nama roole fi haal eeggannaa jiramni haal eeggannaa wal gaa'ee ramni inni ala soo dhumeera fitteetti inni siniman ni jajjabaata jajjabaata inni siniman ni jajjabaata Wei wat jajjabaati wei wat wei soddee jajjabaati ani ni dhabeere ofar kuna mun nama baay'ee ni de ofar kuna mun nama baay'ee dhufine nama baay'ee ajjeese yeroo gara jalqabaa yeroo amanne tokko wanti dinqisiifatu namni rakkina isaa walitti himatu yoo hojjete walitti himatu waaqayyoon jedhee naa kadhate mul'isina dhaabee waaqayyoon yakkiira namballee naa kadhate malee ammoo akkasumatti keessuma waleeru hiraawwata keessuma waleeru paradeema babbaa barbaade kuni waama barbaade hojjeteetu labaasaanii beekulamba sagantaana raawwattanii maalla raawwattanii kan akka itti ta'u siin jedha waaqayyo jala kana mini beekisoota mini eewu mini waaqayyotu achirraa maqaatii hin haqee utuma jirtu achirraa si haqee ameen 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 harka kee olkaas si agargaaru waaqayyo si agargaaru waaqayyo maali baay'ee utuma jirtu sammuu namaa keessaa si haqee jirtaan garuu sammuu keessa namaa keessaa haqamte malee jirtaan garuu yaada waldaa kiristaanaa keessaa haqamte malee tokko takka naan jedhina bilbilee amma dhugaa waaqayyo ani maali kadhatanii amma baadiyyaa hojii ta'u reefuu duwwaa sadii gaddaftu malee bukkee magaalaa jira garuu shibbiroon guyyaa tokko kan isa magaalaa keeruun magaalaa keessa garuu kaaffee jala taa'u innaan akka inni qabu maal kiree mana natti cime iddoo tokkotti na ergimee hafuuraan baafadha innaan gara waldaa qabatan baqattee hafuuraan baafadha garuu waan nama dhibu si agargaaru waaqayyo otoo jirtu yaada namaa keessaa dhufta siyaaka waaqayyo jirtaa garuu siyaaka siyaaka hin jirtu waan jirtu fakkaata malee kanaaf tokkottanii maa jedhaman ani barsiisi koo raajii barsiisas raajiidhas mul'atas yeroo galu arginu ameen taa'ee badhaasa jaarsa kunuus lakkee inni wani haa barsiisu mana keenya keessa haasa'aa ilaala gola keenya keessa haasa'aa kan ishee keenya magaalaa keenya mana keenya keessa haasa'aa ilaala kadhannaa barumsa si'a kadhatanii namoota ol yaabee kadhataa jiru eeyyoo dhiisi ameen ameen ho'i akka daddartaa mana keenya keessa haasa'aa ilaala waaqoon akka agarsiisaa ilaala hubaatii dhabataati keessa jirtu na agarsiisaa waaqayyo garuu sin baasa ilaala ameen 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 Itali kan jiru ilaala wanta keessa jiru ati deegaa homaa kan hin qabne deegaa waan qabdu maqaataa waan tokkoyyuu qabu waan namaa laattu qabu waan namaa laattu qabu bara namni jireenya hafuuraatti deegaa ta'e har'a waaqayyo si haasa'uuf namni baay'een jireenya hafuuraatti deegaa ta'e abeet ila tajaajiltoota miti har'a tajaajiltoota miti deegaa ta'e tajaajiltoonni hin deegane amma waan deegaa ta'aniif jireenya hafuuraatti deegaa waan ta'aniif waan fuudhanii namaa kennan dhabaniitu waan fuudhanii namaa kennan dhabaniitu anatee achumarraa qabbuuse seellaa dhaqillee isaarratti gadhiisee qabbuuse achumaan dhufee barsiise waaqayyo irraa jilbifatee fuudhu
Isuma asitti tokko jarra barsiifamee tokko immoo dhaqee fuula duuba sanatti immoo fooyyeffatee mata duree si geeddaru deeqaadhaaf. Deeqaadhaaf. Akkuma waraabessa ta'e addunyaa tasammaa'e waraabessa gamaas sagalee tokko yuus duubana sagalee tokko yuus hin geeddaramu takkaa waraabessa sagalee isaa geeddaramu. Waaqayyo mul'ata kee geeddaru har'aa kaasee. Ameen jedhee maanu. Namni gaafa deeqaadhaan wayyuma tokko uffatee wayyuma tokko uffataa nyaatiin geeddaramu bifiin geeddaramu uffatiin geeddaramu inni qabu deeqaadha waan ta'e har'a waaqayyo deemummaa hafuuraa keessaa si baasa. Har'a wal qaban ani nan sooroma jedhaani. Karaa hafuura qulqulluu jedhaani. Na sooromsa waaqayyo jedhaani. Sooromtaati. Ameen. Humna kadhannaatu jira mana kee. Dibata kadhannaatu jira mana kee. Waan namatti dubbattu hin dhabdu. Waan nama alaaltu hin dhabu. Waan namatti raachuu hin dhabu. Mul'atni dhibamu laphee keerra. Haleluuyaa. Mata dureen dubbiin dhibamu keessa keeti. Deeqaan taatu sin fayyisa jedha Waaqayyo. Reegol kaas nan fayyaa jedhame. Nan fayyaa jedhame. Sin fayyisa jedha Waaqayyo. Oh, haleluuyaa. Deeqaan taatu si kaasa. Si kaasa. Waan dubbattu dhabdee macaafa qulqulluu kana. Godha namoonni baay'ee sagantaa kun mana kennan fakkaatan. Deeqaadhaan. Ituu fuula Yesuus jilbeeffattee ammaarrattee sassaabbattee ol kaata. Ameen, 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 ameen. Haleluuyaa. Ituu fuula Yesuus jilbeeffattee si'a tokkicha ammaarrattee mul'ata biyyaa, mul'ata namaa, mul'ata dadhabootaa, mul'ata waldaa kiristaanaa yoo jilbeeffattu hin samaru safara malee sii deebisa malee. Hammaalee sii kenna. Waaqayyo si gargaara. Kanaaf ati deegaadha hiyyeessa waan tokko yoo qabdu. Taanee kan jiru ati jaamaadhaa jedhama. Jaamaa. Jaamaadha. Zammooti nama irrataan kaasa. Jaamaa. Isaan maal taane yaalu. Hin agarraa. Waan inni gaariidha. Karaa nu dhaabbanne waan nu dhaabbanne. Karaa wal gaara qabdee kumalee karaa jireenya kan hin beekan. Namoonni baay'ee. Mereka kabat nama. Kabat. Namoonni baay'een jedhanii. Karaawwan daala kan beeku malee naani. Karaa jireenya kan hin beekan jedhanii. Hin beekan. Karaawwan daala kan beeku. Karaawwan daala kan beeku malee karaa jireenya bara baraatti galchuu hin beekan. Hin beekanii. Hin argamka. Qaqqabataa deemu waan ta'e. Kanaaf ati jaamaadha jedhe jaamaadha. Jaamaan yoo harkisee ol fudhatee maal taa'e? Loon jiru ta'ee jiru. Kanaaf kan dubaasa taane. Inni harkisuun jaamaa, inni harkifamus jaamaa. Nama kan baay'ee hidhaa hidhaa waaqayyo biroo olaan kaasa. Abdiin jira sagalee kana keessa. Ameen jedhaa. Haleluuyaa. 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 Oh haleluuyaa. Namicha gooftaa Yesuus agartuu isaa banni sana silsila barbaadan kaasa. Namicha sana baay'ee mana diiqamana. Amma namichi sun amma tuuma akka itti sokkee maal ta'a itti yaadame. Tola sana sokkee. Mee tola sana sokkee maal ta'a? Namarraa jannata namatu maal natti fakkaate? Namatu maal natti fakkaata waan jedheefi namattis qottoo baatan mukattis qottoo baatu namattis qottoo baatu hin jallatu fakkaata. Maali waan danda'e muka inni numa si rukuta. Hiikuu sida. Yoo danda'e naa inni nalu maaliif jaamaa waan ta'e bargaa jiru. Adumaan immoo waan nama dhibu isuma isa Yesuusin iyyuu waan jedhaa jiru. Namummaan hanqina malas atuma kanatti fakkaataa ta'e. Namamu kanatti fakkaataa jechuun seenuu si hubataa jiru. Zumaanuu si hubataa jiru. Aduunaa galaa jirtu adeemti nama hiikte weere nama ta'ee muka ta'ee argaa uuman jiru. Kun akka itti nama fixanii qoyyaatu. Kanatoo nama taasisu. Mee kotti mee namni tokko cabaa qaba garuu wanti jiru.
Nanti karena saja mah, kot amin. Bawa kayu, kot me, gara komiti masih jauh guys, gara komiti masih, amoy na, naminong mana tiba kaya. Haleluya. Biar kami esok ojejut, nama ojejut jirajut biar esok kita kata sanati, nami muka tibakan, siapa kerja ruakas, harga kisah berkasa, apa nih? Ya wakai juga, malu kita peraku apa nih lagi? Nama waktu kondisi lancar, beda masih mungkin ada, makanya nama mau pilih muka ada muka ini mana tak muka yero toko apa muka ini yero ni wal tu waru tu wal chasu wal falat tu wal jana pada tu wajib lagi sama tu nabi nama tu wal makan kita beru makan tu wal kerajaan China sahabi Yesus ini nama rawa bekan bahkan tak ada macam ni. Lamaran tu dah nama wajib tamale akan mesti ni lebi. Nama berandai tak. Malu kan tamale. Harga kemakan ini jangan tahu. Joman sini semut itu. Amin. Lawan nama berkata ni jeruna mau jirat tamale nari. Akan mesti ni lebi bahkan tay. Lawan nama berkata ni jerutu. Nama wajib jiran ni mana? Kami nak ni ulfatan kerana malu nanti ke family himbaran natu. Ada bisa kapoto. Garano kata nasi awal. Bana malu dia katusa. Ingat tate, mutat. Wanda masih Ofi jiran desi awal berbat. Ofi nama desi bukan berbat. Ofi sono desi yo berbat. Kun kumati lo kata Allah akan sewa kumati lo kata si kisah akan jelas. Oh haleluya, wajah istana nama syewe akan berkata nama syewe nama syewe jalan cumurias bui parpata kuma ane kuno tidak parpata ini tidak ada bayar. Gamasana nak ajidine ergu masjidine ergu kiri jidine ergu amu mana dibakar awam tu awam penya dibakar wala bishamu tu bakar wala tu bakar awam kita kena dibakar nanti kau cakap nama orang kiri wajah sana des ada orang yang peru jodoh tu kefayate kau cakap nama orang tu nama kaki kami masih mungkin agar tunggu fayatan kita. Bocah jalan nasi boleh dalam. Bocah jalan agar tunggu fayat. Orang bocah jalan laut kami agar tunggu fayat. Amin. Wadah kata mesti. Wadah kata sami fayat. Hingga Cina rawat, gantina berawat, rakan berawat, Cina wadah berawat, dadam berawat. Oh haleluya. Kumna berawat. Haleluya. Yoni fakati na mani berato. Yoni kami na mani berapa. Yoni kami na mani berkirawat. Bocah jalan. Habat tuni jiru. Number pada namanya. Akrawan ayo orang agar tu bayar manusia aku. Amin. Tanggat te berpada rela lagi. Ada kolkas. Oh haleluya. Tanggat te berpada. Nama gatte je time berpada. Wajah nabi sirka beraje. Wanda nabi sirka tiba dia. Orang maka Yesus. Wanda nabi sirka tiba dia. Sirka tiba. Ini kan sirka tiba. Ada tu bayar tahun. Ada dua ayo kereru. Oh haleluya. Akasawal berbada de kelawan. Agar tu sari faisal. Amin. Rabbi nama sora nama syah. Haleluya. Waldane saja cuci mana? Akan itu waldane saja tu
bir. Mana keessa jiraachuu kee malee akkasitti mana keessa jiraattuun bir. Gaa'ila diigee siin jiru malee sababi maalii gaa'ila akka diigame nama hin beeku. Ati garuu miidhama dhokkataa qabda. Nama ilaalee si arguu dhibe malee. Nama ilaalee si arguu dhibe malee. Nama ariifatee si bira ga'u dhibe malee. Nama ariifatee si bira ga'u dhibe malee. Amen. Asitol si maasanii dadhabbii kee haasa'u. Har'a moo hin dadhabeen? Qullaa masaanaa mataa. Kana lafa fuula kana haasa'urra maal ta'e kadhachuun, bukkee dhaabachuun, gaafachuun, gorsuun si barbaachisa. Waan iji kee hin agarre malee. Waaqayyo isin gargaaru. Ameen. Isin gargaaru Waaqayyo. Isin gargaaru Waaqayyo. Waaqayyo isin gargaaru. Ameen ameen. Harka keessan qabadhaa na gargaari yaa Waaqayyo. Na gargaari yaa Waaqayyo. Isin gargaaru. Ameen. Ishi har'a waliin miidhagu. Har'a gaafatanii mul'ata addaa tokko na keessa kaa'e Waaqayyo. Har'a ta'ee nama ta'e hin garuu ngoon. Ameen. Ameen. Kanaaf guddinarra hin jirtu waldoodii kun. Waldaa jireenya kiristaanummaatti kan guddisuu fi jiraachisuu hafuura qulqulluudha. Waldaa kiristaanaa jireenya kiristaanummaatti kan guddisu hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaa keessa hin jiru taanaan, waldaa kiristaanaa keessa hojii isaa dhaabeera taanaan, waldaa jireenya keessa jiraachuu hin danda'amu. Hawaasummaadhaaf keessa jiraatu malee. Jireenyuma hawaasummaadhaaf keessa jiraatee kan barataa malee jireenya kiristaanummaadhaaf keessa jiraatu. Waldaa kiristaanaa keessa hafuurri qulqulluun hin hojjetu taanaan, hafuurri qulqulluun hin hojjetu taanaan, hafuurri qulqulluun hin guutu taanaan, hin reefu taanaan, keessa jiru taanaan, yeroo kadhatan, yeroo faarfatan, yeroo dadhaban, nama guutu taanaan, laphee namaa hin hawwatu taanaan, garaa namaa hin hawwatu taanaan, hawaasummaadhaaf keessa jiraatee. Ilma dhuftaa hin qaqqabaqa, ilma teessaa hin qaqqabaqa, hin faarfataa. Oma. Ilaalamee wal dabara ergamoota. Haleluuyaa. Yeroo isaan kadhatan socho'a lafaatu taa'e. Maaltu jira? Utuma socho'a lafaa. Socho'a. Lafuma socho'a.